አትሳደቡ። ስቶፕ ብንከባበርሽ ገብሮች ማትረቡ ቆሻሻ አብቹ ኮፍ ሚኪያጂ ዲባንትረ ማልቱ ሻረፍቺስ ያማ ማልቱ ፋንሲ በሌስ ዱሎታ ደቀምኒ በረከና ያኪ ሽቶንዲ ባፍጣይም ወልገይዴም ነናፈ ብቹን ኮ ወልገይዴም ሙዳ ወልገይዴም ሙዳ ይታዘር ተቃጠሉ ገና ነው የሚያቃጥላቸው abichu kof mastikan abichu kunyat ajumo nyat roje am kuman tini tanya do hai mastikan ke na penjer still awak hot tan जोले को अबिचो जुवल गई थी मोचाइरो शितो दी बेफी मेकियाज दी बेफी कूली दी बेफी ताये
خلاص أمول جايدين موجودات طيب. hanya إنه أمول جايدين موجودات hanya إنه طيب. أما نعطي قفني ترى أما يعني كان طيب خلاص. أما يعني كان لا قناة نقفني سب أبتوني أتني ترى ما شاء الله تداشي ما شاء الله زرا جوجي كون ياتا زرا بالعافية زرا أبتشوكو نانيا تطيب والقيديمنا ومدلو كايا دوف دي بفنا يا أبتشوكو بسرعة ومدلو كايا دوف دي بسديمنا والقيديمنا بسرعة خلاص وقتها سيجار بتشوكو طيب أبتشو ناتني نكيد ترى طيب أبتشوكو يعني نكيد ترى أني جراني أنا أفان سارمنا نونغا طيب نونغا تمون دغ طيب عشان حبه خلاص يا مديمو في ماستيكان كنا في طيب عشان دولوني توكو في تقبل نونغا تابتشوكو أفان كاوت وكاوف أنا مرز أنا سكر ابن قشيناتو لكن بربادو ليش ناتو دبنا هرمكو كنو في عيوني قلبي حبك شوفوا ماستيكانة ديتو أبتشوكو ماستيكافو أتشودي أبتشوكو يا ربي كوليو سمن دبو وما تكولي بوي يلا ما دبي كوبسا سنيلاتشو ديمنا دبي كوبسا والجاي ديمنا والجاي ديمنا نصد والجاي ديمنتي أنا في أبتشوكو جتشودا دولوتاف
uummata lukaa yaaduuf deebii quubsaa kennina. Warra dimokiraasiin barre jechuudha. Warra mana barumsaatti qonxooxamaa, mana keessatti qonxooxamaa bare, warra gabroomuu malee bilisummaa maal akka ta'e hin barreef deebii quubsaa kennuu deemna gooftiin. Abbichuu gooneen anillee suufiin uffata. Abbichuu goos ganaatti uffisa. Shittoo dibeeraa fi amma meekiyaajis dibeeraa fi uummata lukaa yaadu uummata Oromoo gurgurachaa ture ofitti qabee abbichuu koo minilik jedhuudhaaf deebii ilaachuu deemna. Ta'i abbichuu koo galbii umri ayyooni habbi wii ittiin baay'isee meekiyaajisaa yaa rabbii koo yaa rabbii marreen baay'ee wallaan uummata lukaa yaaduuf deebii ilaachuu deemna amma qophiidha. Mee dhungadhaame al tokko ilmaan dullootaa umuriin keessa waggaa 100 dabalu saamni godhaa dhungadhaame. Marhaba. Wai. Marra meekiyaaj bichaatee afaan koo wallaahi. Madaamiin koo maal naan jetti gudii kooti. Shuu hobba ayyooni gelbii yaa ayyooni. Dulloota feesbuukii ijji sinaa dhukkubumee maasha Allah jedha yeroo tokko maaloo maasha Allah tabaarakallaa jedha ijji keessan islaamu kajiidhaa gogsaa maasha Allah tabaarakallaa jedha maasha Allah tabaarakallaa jedha. Yaa umri ya galbi ya ruuxi hobba maaltu sin aarsee Hangari keessan akaawwadhaan nyaadhaan abbichuu waliinan jira. Mi'a filmii ana gammachuun qaba keetiin gooftiin kee galbi yaa umri. Yaa galbi yaa umri. Yaa ruuxi. Umriinuu dheeradhu jaarsa koo 100 kuma ko. Bara hobba. Ani sharmuxaadhaan hobba Abiyyi. ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ነው የምወደው። ኑሪልኝ የኔ ጌታ፣ የኔ አዋቂ፣ የኔ ገራገር፣ የሴቶች አባት፣ የምስኪኖች አባት፣ የኢትዮጵያ አባት። ላቭ ዩ ሶ ማች። ታቃጠሉ እርርድብን ይበሉ። ሚደግን ኬኛ ኩኖ ከነስን አርሳ ዱቢን አፋን ኬኛ ኬሳ በኩኖ ከነ ሃንገሪ ኦል እስን ደርበርቲሳ ጎቻኑን ጎኑ ኩኖ ከነ ሃንገሪ ኦል እስን ደርበርቲሳ kuba mataasinitti taanee jirra bara kana maal ta'a ustaaza waan mattanii ofitti qaraasistan sheexaanii naafaasin keessaa ba'a maaloo ijoollee koo bakka jirtan jira sheekiin iddoo dhibameen qabu amma sheekulos yoon qabaanne akka wanti as ergaatsinii fanaa wala isinitti qara'ee kan jinnii inaaffaa fi jinnii jibbaa kan isin keessaa baasu danuutu jira ijoollee koo maal keessantu tuqame amma sooshaal miidiyaa wal nu qixxeessisne galee Facebook Oliyaasee beekaa fi wallaalaa uummata Arsiirraa abbuma jifaartu kallee irraa yaaseedha. Walaloo tokko isin dubbisu. Ndawum walaloo koo edaa tokko har'an dubbisa. Kaleessa shabakaan na didee ture. Har'an dubbisaa kwaame. Sobba. Kaleessa walaloo ajaa'iba tokko qabadhee dhufeen ture. Laakiin sa'aatii darbee nufi. Madaamiin koo natti ufti guji kooti. Chuko gurbaa warra mootii sin jaalladha akka lubbuu kootti wal fakkaannaa akka ilmoo ayyuutti sittani makeessa garaa kooti. Abbichuu koo gurbaa warra mootii sin jaalladha akka lubbuu kootti wal fakkaannaa akka ilmoo ayyuutti sittani maa yaada garaa kooti sin nokfadhu ati dhiiga kooti. Sittani maa na dhageessa laataa si arguu fedha naaf beellamta laataa abbichuu naaf beellamta waadaadha. አዲስ አበባትን የክፍንፍኔቱ ተየም ሽሪኮ አብቹኮ ኢልማ አባ ገዳ አናዲሲ አዱንያት ሲፍ አራዳ ጅቾኒ ኬ ቀልቢ ነማፉቲ ሴቁን ኢልካንኬ ኦፊት ነማፉቲ ኩን አኩ ማርከተን ከን ኢፍቲ ፉለኬ አዱ ገነማቲ ማሻአላ ተባረከላ ኢፍቲ ፉለኬ አዱ ገነማቲ
hunduu si barbaada, beektonni addunyaa hundi sirraa madda, dhaloota hundaafuu qabda bakka addaa. Galaana beekumsaa madda ifa barii, cufaana dhiidammaa kan kennisa gaarii, hedduu galanni kee nurraa qabda barii, jiraadhu gidduutti mana nu gadhabu. Galaana beekumsaa madda ifa barii, cufaana dhiidammaa kan kennisa gaarii, jiraadhu goota koo nurraa buli jaarii, jaallatamaa dhugaa utubaa hayyootaa, sabboonaa dhugaa maaltu si fakkaata? Abbichuu kan fakkaatu nuuf daame yaaqi hundumtiyyuu diqaalaa ilmaan Oromoo kan gurguraa ture, inni wayyaaneenis kunuu kanatti nu gabroomsee biyya ormaa nu fidee shaqaalaa nu godhe. Kuulii isa jedhan sana beektu, kuulloo kuulii abbaan jifaar farda jifaar bonayyaa deedootti warra gototaa ture jechuudha. Kallee uffatee deemee abbaan jifaar uffata uffisanii farda gochisiifachaa turan jechuudha, siifachaa harkisaa turan. Akkuma kana kunoo kaddaamaa ta'anii nun warra kuulloo jedhamu kana Jimmaan keessatti warra baddaa wal funaanee Jimmaan keessatti wal ga'ee kuulloo jedhamu kana jechuudha. Akka kana kunoo kaddaamaa kan nu godhe eenyu? Ilmaan wayyaanee, inni Oromoo fakkaatus wayyaanee wajjin nu gurgurachaa jechuudha. Junaddiin Saaddoo Alataa Arsii rabbiin hojii isaa kennuufi malee kan Oromoo gurgurate amma Abiyyi Oromoo bilisoomsaa jiru. Abiyyi nafxanyaadha, Abiyyi Minilik jettan immoo abbaa xiqqaaroo kan fakkaatu, abbaa Duulaa Gammadaa keessanii fi Junaddiin Saaddoo keessanii hojiin isaanii maal akka ta'e tingii godhaa yaadaa nama qeeqaa yaake. Kan akkasiitu qeeqama hambassaው የኔ ቆንጆ ለሀገራችን ሰላም የሴቶች የምስኪኖች አባት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ eenyutti bayaaba dure abbaan jifaar haammachuudha, nyaachisuudha, uffata gogaarraa baasanii laga gibee keessa laga dhadheessaa booressee hafe gibee sana keessa malleen baane kaadheen sun jechuudha. Osoo deemtanii baastanii yaasalaam. Kanaaf jennaan Junaddiin Saaddoo keessanii Oromoo ta'e Abiyyee Minilik jettanii Oromoo ta'e inni Oromoo Harargeetti kan taphataa ture kan gurguraa ture eenyunni keessan ol kaastanii kan namaa gadi buusu kungumaa isiniif hin eeyyamamullee isiniif hin tasaaka'ullee ittiin gooftiin ana hawaa wallaggaa jedheessuun tayyib wallaloo koommoo dubbisee fiteera. Wallaloo kubur Dooktar Abiyyi Ahmed yaa ilmaan koomintii warri gaarii yaaddan galatoomaa jetti aadde hawwishaan intalli amala qabeetti. Yaa ilmaan koomintii warri babbareedaa amala gaarii bareedduu koo ilmaan badhaadhinaa waliin fuulli durri keenya ifa warri jechaa jirtan intalli amala qabeetti galatoomaa isin jettee jirti intalla Bushee Garbaatiin gooftiin. Yaa ilmaan koomintii warri gaarii yaaddan galatoomaa jetti aadde hawwishaan keessan intalli amala qabeetti. Gooftiin kan arraba dheerachuu jedha. Kan arraba dheerachuu baay'ina jalaa ati bu'aa hin qabdu. Yaa dulloota rabbiin sobrii isiniif haa kennu dulloota feesbuukii beejii koo jalatti wal geessanii kuulloo jettanii jechuudha. Rabbiin sobrii isaa isiniif haa kennu. Yaa rabbi sobrii isaa kenniifi ati. Sobrii isiniif haa kennu. Hiriirri gidduu kana ba'aa jiru hajii buttaa bichaa miti. Paartii girsootaa fi paartii kaafaa kan deeggaru hunduma dhukkuba mataatti ta'ee jira. Wayyoo baladoonni hin jiru ittillee fudhachuu akkas jedhee hafe hajii buttaan jechuudha. Hajii buttaan hadhee hafe footoo isaa tokko na qaqqabee ture karaa keessaa poostii godhedhanii laalaan kana poostiin godhu namni sodaatii fi kan jedhe nama feentii nyaate ta'ee hafe jechuudha. Gooftiin si dubbisu intalli amala qabeettiin jedheera. Kan arraba dheerattu jedha. Kan arraba dheerattu ba'ina jalaa ati bu'aa hin qabdu. Hawwishaan arraba keetiif bakka hin qabdu. Hawwishaan arraba keetiif bakka hin qabdu. Yoomuu of taatee dubbatti sodaa namaa hin qabdudha. Tiing sodaa namaa qabaachuu dhiisuu keenya Kibuur Dooktar Abiyyi Ahmed ragaadha. Gandummaa kan beekne Kibuur Dooktar Abiyyi Ahmed unuuf ragaadha. Saappichuu koo mitiree eeyyee jedhi bareedaa koo uf rabbumti jahamaa irraa qabu buskuta koo galbii umri.
kan arraba dheerattuu ba'ina jalaa achi bu'aa hin qabdu. Hawwishaan arraba keetiif bakka hin qabdu. Yoomuu of taatee dubbatti sodaa namaa hin qabdudha. Dulloota dadhabnee warra fixxe yeroo kaayyoo biraa hin qabdu. Koomintiidhumaan iyyaa oolu. Dulloota dadhabnee warra fixxe yeroo kaayyoo biraa hin qabdu. Koomintiidhumaan iyyaa oolu. Heeruma dhabanii kan isaan fuudhu hin jiru. Galaati barbaadaa kan barandaa jiru jedha. Oh my God. Ani garuu dulloomne ganaadha. Akkuma na argitan abbichi wajjin wal fakkaanna. Warra dulloome immoo qeequun dimokiraasiidha. Okeetiin goftiin dimokiraasii dhufee kanatti bashannaneen jedhe badhaadhina waliin fuulli dura keenya ifaadha jennee boonnee jiraachuu qabna. Okee inni ganaa bilisoomuu barbaadu immoo akka Jawaar Mahammad kan karoo jirtu jirra jedhan gabareen immoo inni tingi godhee yaaduu hin dandeenyu immoo jirra jedha. Maaliif uummata lukaa yaadu kaa jabbilooniinsa jabbiloonni kaafaa'oo paartii kaafaa'oo jedhanii rafaa turani kaleessa. Abbichuu koo galbii kaleessa Dubaayii deemte eenyu si dhungate natti mimee abbichuu koo nama tokkoof hungachiistee jennaa yaa weelki ta'in Dr. Abiyyi koo nam tokko akkasii hunganne dulloota keessumaa dulloota lukaa yaaduuf hin hungachiisin ishee tingi godha abbichuu koo. Alaas walaloo fixeen jira. Tayyib dulloota dadhabnee warra fixxe yeroodha. Dulloota dadhabnee warra fixxe yeroo kaayyoo biraan qabdu koomintiidhumaan iyyaa oolu. Heeruma dhabanii kan isaan fuudhu hin jiru. Galaati barbaadaa kan barandaa jiru. Kalaas ani isin amsa kana isin yaameen jira. Okay, think of think. Amma abbichuu koo wajjin walii gahii deemna. Abbichuu koo wajjin walii gahii deemna. Tayyib abbichuu koo muuziqaa tokko naffeera. Abbichuu koo muuziqaa tokko naffeera. Tayyib abbichuu koo muuziqaa kan sammuu isaa bashannansiisu uummata kottee duudaan sammuu isaanii ni godhanii jiran waan ta'eef jenna. Abbichuu koo dhaggeeffadhu muuziqaa. Dhaggeeffataa jira abbichuun koo yaa galbi yaa umri yaa roohe. Shufii. Kun eenyudha abbichuu koo shufii kun eenyudha yaa ayyuun yaa galbi yaa umri. Suuraa Kibur Dr. Abiy Ahmed. Kalas muuziqaan barbaadu jedheeran muuziqaan barbaadu. Mucaa sanyii mootii ijoolleen sanyii mootii diinii waan diinii fi beekumsa wanti jedhaniif jennaan muuziqaa hin fedhan isaan. Tayyib fedhu muuziqaa jedheera abbichuun koo kalaas. Tayyib yaa dulloota feesbuukii koo nama narra hojjina amsa hawaa wallaggaatti itti fayyadama. Tingi godhaati itti fayyadama. Okay, warri girsootaa nama narra hojjina. Jawaar keessan bakka kufee jira koo kufee jira. Gaafa awwala duraa qeerroof qarreentummaa badhaadhina waliin fuulli dura keenya ifaadha. Gaafa jedhe sana kufee ijoollee koo. Gaafa sana paartiin kaafaa bishaan jala yaa'ee of wallaaltee bakka jirtu wallaaltee jedhe kun akka kanaan jaartiin isaa kanaan itti arraagafaa turte. Hajii buttaatela jaartiin isaa kanaatti jawwee kun maal taate qursii nyaadhu qursiin si nyaatamuu dide jetti jaartiin isaa. Lakkaan irra nyaadhu aariin jira jedhan immoo jaartiin isaa intala biyya kootiitti tingi godhaa isheen keessoodhaan naan dubbatteela akkanatti afarsitee bishaanitti facaastee yeroo jedhutti lubbuun isaa deebi'ee bakka jiru of bare jechuudha. Gaafa bakka jiru gaafa of barutti hajii buttaan keenya lammeeffata siyaasa keessa galee nama waliin nyaachisuudhaan waadaa galanii jiran. Amma kana duraayyuu kananii uummata wal akka jeequ taasisaa kanan ture eegumsa Kibur Dr. Abiyyi naa godheetiin har'a ga'een jira malee ani onni qabaadheetiin miti jedhanii ergaa dabarsanii jiran. Tayyib tingi godha. Madaamii koo kana waamne sodaataa jira. Tingi gochaa jirtu miti tapha koo ijoollee koo. Tingi gochaa jirtu miti paartii kaafaa'uu Profeesar Mararaa Guddinaatiin kan qindeeffamu bishaan ta'ee jira. Rabbiin nama naffarsiisin. Nama amantiisaa rabbiinsaa kayyanee gara poolitikaa gale Amzaa Booranaa eessa dhaqdhaga amma kootu gara daandii haqaa keetti deebi'e akkuma duraa rabbii kee waliin qabsaa'e Amzaa Booranaa. Sheeka taatee dhalaa dudulloota wajjin suura kaatee poostii nuu gootaa yaakii. Birqaanaa bara kanaa dimokiraasii bara kanaa oofisii wallaalchise. Kibur Dr. Abiy Ahmediin koo natsaannatii inni fide oofisii wallaalchise jedhe haati koo aduuti.
ofiisi wallaalchise. Ofiisi wallaalchisee jira. Abbichuu koo ani kanan sitti kanaan booddee tarkaanfii tokkoon tokko ishee irratti fudhachuu qabda. Tayyib gara laafummaan sitti hafu ishee leenca koo gara laafessa taatee mucaa sanyii mootii taatee aantinnetin yaawwaxxaal iddoo jetteetti namni sirra ba'ee sitti fincaa'ee dulloonni ruuza quufanii eengadda kaleessa yerootti dubbattu dubbiis dhawwanii kera osoo achi jira dhiyaatu koo aduutu ela morma ishirraa kuteen gata dulloota warra booliin keessatti addaatti wal sassaabdee yeroo abiyyiin ergaa dabartu keroo jirtu jawaan rabbiin baga Dubaay sana nan godhin kaleessa rabbiin baga Dubaay sana nan godhin egaa onnee shamara wallaggaan beektu mitiire onnee shamara wallaggaan beektu mitiire tiingooftiin diqaalaas nan fi waan ta'e kuulloo si waan ta'e maal si waan ta'e bakki dhaloota kiyyaa wallagga annuurri kiyya wallaggatti waan qabbarame jiruuf jennaan ilmaan wallaggaa immoo sodaa hin beekan tiingooftiin waan itti dhufe liqimsanii ajjeesu ilmaan maccaa sodaa qabnu kabajaa namaaf qabnu garuu nama kabajaa ofirraa fuudhu immoo hudduu isaatti muka keenya tiingooftiin kan nu kabaji kabajuu kan nu kabajne kabajuu seerri kamuu nun ajaju araat nat saabbichuu ko bichuu itti gadi bee umri saabbichuu ko obsa fixachiistanii jirtu yaakii hawaasa jimmaallee kubuur Dooktar Abiyyiillee obsa fixachiisee jira. Hajii kutaan kunoo fuudhee jabanyaa isaa jalaa godheenyaa amma zippii kana kun akkasitti yeroo cufamu namni banu jira. Kun amma cufamee jira namni banu jira. Yoo abbaan bane malee hin banamu. Hajii butaan keessan godhamee cufamee jira. Hajii butaan keessan zippii banamuu hin dandeenye cufamee jira. Tiingooftiin hammarraattiyyuu eegumsaa fi gabbara maallaqa namarraa fuudhutu fashalaa'ee jira. Badhaadhina waliin fuulli durri keenya ifaa kijibduu miti ani dhuguma sitti hima badhaadhina waliin fuulli durri keenya ifaa asni jechuun barbaada. Gidduu kana gammachuudha. Ergii gaafa dhalataan Jimmaa hiriira ba'ee kaasee ani gammachuu ani qabu kan dheedheesnitti himuu hin danda'u. Isin galee namni irra namaa darbaa hin sabaraa itti ilaalaa itti yaada gaafa isin keessa baatanii intini jettan immoo Jimmaa dhaquudhaa kaatanii ka warra paartii dhugaa Oromoo bilisoomse kana Oromootti warra dhukaasee Oromoo bilisoomse isin paartii kaafaa Jimmaan biyya haqaa keessa deemtanii hudduu darbachuuf gaa dhaqxanii achi shiroo nyaachuuf jiru goomani keessan iddoo bartanii deemaa nyaadhaan isinii galee. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teessanii jirtu walwaayee dhiifama salaamta keessan isin irraan jawwabanne sorry ani gammachuu tan jira ijoollee kun uffata yeroon uffadhulee jechuudha. Amma inni kun uffanni inni kun hududuuba asirraan olamti uffata koo yeroon asitti godhutti qaba. Uffata koo isa kana yeroo asirraan ta'uu qaba. Maaliif gammachuu keessa bahee yeroon uffadhu ofiyyuu hin beeku jechuudha. Gammachuu keessa darbee tokkummaa namni qabuu fi tokkummaa sabaaf sablammiin jiru arginee jirra. Alaabaa federaalaa qabatanii akkanatti hiriira ba'anii adaamaan jechuudha. Oh my god. Uummata amma kanaaf viidiyoon birrii 700 hiraaree rabbi isinitti agarsiisu. Warra Duubaayiif 700 hiramee warra Adaamaaf 700 hiramee uummata Jimmaaf 700 hiramee jechaa jirtan. 700 isinirraa fudhatu 700 isin bitatu malee